Hai, akkam jirtu nagaa keessa jirtu. Jireenya hojiin akkam ana bira bareeda. Galata Waaqayyo. Har'a waan tokko isin fide. Yoo dhugaa waan sirrii tokko nuyyuu. Maal jechuu dandeessu? Akka dasnamee. Dura laalami. Dura laalati. Yoo dasiisin jenniftu. Simje'atu mulala. Dhugaa siyaamar. Jirtu sin anyways ani nagaa kooti galata Waaqayyo. Aswaanis wal dubbifna eeni nambade waan ta'eefi har'a mataa koo maalinen to waan nama rakkisu tokko hin barbaachisin waan inni ittiin miicee dhugaa ammas hin barbaachisu waan mana keessa jiru jechuudha. Dhugaa Waaqayyo akka inni fakkaatu iyyuu duras nan beekani garuu ijoolleedhaan hojjanne maleera. Duras itti fayyadame faayidaasaa beekaa jechuudha. So ulaalame hubadhati. Woi dhugaa maaseetanii ergan galee jechuudha. Mataan bargit firiziin ta'a. Haa ta'u garuu maalirraa ka'ee seetan shaampoo yookiin waan akkasiiti dhugaan isin jedha. Duraanis ijoollee baay'eedha yaada kenneera. Fayyadamaan bishaan roozii jedhe mataa koo dheerina isaa isinitti agarsiifne akka amma ilaaltan utuu hin taane jechuudha. Normaal isa straight so hojjedhe viidiyoo isiniif kan hojjedha. Yeroo miicee ani iddoo kana deebi'ee akkas ta'a jechuudha. Akkam fedhetti deebi'e. Garuu bishaan roozii fayyadamaa isiniin jedheera yeroo baay'ee. Fayyadamaa bishaan roozii bareeduudha dhugaa. Gargariin kutinaa fayyadamtu miti fayyadamtanii yookiin gargari kuttan otoo hin taane normaalii akka jalqabdan sana itti fufaa. Torbee lama noo ta'e torbee lama torbanii noo ta'e torbanii. Ani foroforii qaba waan ta'eef torban gizee sadii miicannaan achi jiru. Amma yoo tokkoof ta'e torbanitti miicuun dhorkaadhuma gin yeroodhuma miicadden itti fayyadamaa jechuudha. So maal akka fayyadamame isiniifan ibsa. Ani tokkoffaa waggaa 3 guuteera bishaan roozii fayyadama. Waggaa tokko akkanuma keessaa fayyadamee garuu waggaa 2 normaalii torban guyyaa torba lakkaa'ee akka moonatti ulfaate yoo guyyaa guutuu achitti. Kanaaf ani guyyaa tokko iddoo baay'ee waan an deemuu fi yeroo hunduma torbanitti guyyaa torba san tonaa ta'uu baate guyyaa 10tti fayyadama jechuudha. Waggaa 2 takka gargar kutee hin beeku. Sanarraan ana saqibaatii sana anuma fayyadamne bishaanuma roozii san gargariin kutina jechuudha. Sammoo akkamitti akka fayyadamtan guyyaa tokko hojjedhee isinittis nan agarsiisa. Miidiyaan baay'eenis immoo waa'ee isaa hin hojjeta waan ta'eef homaa rakkina hin qabu. So lammaffaa immoo amma waan hin fayyadame isinittani immoo lammaffaa inqulaaliin fayyadamanii inqulaalii mataan koo baay'ee waan ta'eef sadeen fayyadamanii hunduma isaatu jechuudha. Jechuun bicaasaa sadii isaati garuu bicaa sana yoo keessaa baasan gaariidha isin warri tokko miicattan. Ani garuu maaliin godhaa dura isa dibadheen galgala saammoo yookiin gizee ta'e bishaan roozii sana dibadhaa isa faana naan deebisee lammata miicadheen irra ba'a. Si'a tokkoon garuu baay'ee numa ulfaata. Inni baay'ee gaariidha bifa sinii kenna matichi. Mataan koo dhugaa minnaan tokko badde yoo na bilicili dhugaa baay'ee bifa namaaf kenna inni bishaan roozis bareeduma. Samma ammoo isa kana tureen fayyadama. Birgixinnaan achi jiru jechuudha. Maal akka fayyadamee isinitti himaa. Duras miidiyaan baay'ee isin dubbata. Zayituunii biyya arabaa ta'e hin beektu hundi keessaa nuyyuu zayituunii isin barbaachisa bareedudha. Girma isaatu yoo hanqibaatii baay'ee fayyadamne isa maleedha. Lammaffaa immoo muuziidha. Avokaadoodha. Inqulaaliidha. Isaan kana walitti maxxu. Isaan kana sadan fayyadama. Anamma yeroo nachi jiru avokaadoo baay'een argadhu.
avocado baay'een argaddu garuu mootummaa funqulaali fayyadaman. Zayitii baay'isetti naqee zayituunii jechuudha oliiviyaa. Innaa akkasitti nan fayyadama isaanuma fayyadama jechuudha. Kanaaf inni kun immoo firizi omaayyuu waan tokkos ምናምን iddoo fenne qabeetta dhugaa ammas aan akkuma miidhadhetti viidiyoo isinii gochaa jira. Simjee bishaan keessaa baay'ee jechuudha. Garuu normaali sirreessitanii filtanii mushittanii ምናምን shaamboo kondiishinaar ምናምን fayyadamne ani shaamboo malee. Innaa baay'ee bareedudha barbaachisaadha fayyadamaan isiniin jedha. Baay'ee tokko barbaachisaadha. Baay'ee tokko jechuudha. Namarraayyuu hin deemaa jechuudha. Kanaaf fayyadamaa kana. Ilaaluu dandeessu. Maal akka inni fakkaatu. Baay'ee tokko mirte dhugaan isiniin jedha. Kana jechuudha. Egaa kana amma seeraan filadhee bakka ta'een deemaa jechuudha ka'eera. Sisirreeffadheeti jechuudha. Kanaaf akkasitti fayyadama. Iddoo keessan naqxu. Mataan immoo ani iddoo hundumaa ta'e hin beeku iddoo baay'ee hin deemne. Istishawarii fidadhaa koottaa hundumti keessanuu. Yoo mana jireenyaa qabaattan mana jireenyaa keessanitti fayyadamuudhaaf istishawarii fidadhaa koottaa asittiin ulfaata guyyaa yookiin yeroodhaan mana mataan naqaani mana keessanitti sirreeffatanii ምናምን hin dandeessu waan ta'eef istishawarii fidadhaa koottaa. Kanarraan kana fayyadama. Waa hundumarra dhugaa dibataa ምናምን mucayyoon tokko immoo gisee tokko maal dibattaa naan jettee deebite anumaayyuu dibadhu kana malee qibaati tokko isinitti agarsiisa. Ani qibaati oliiviyaan ala baby oil kana malee umaayyuu fayyadamu. Kana fayyadamaa jechuudha. Barreeffamni garagalee sitti mul'ata. Akkasitti dubbifadha. No. Akka dubbifattanii fi yaalayyuu garagaleeti sitti mul'ata. Anyways, qubee sirreessaati akkasitti garagalee waan mul'atuuf kanan fayyadama. Yaa'u loomii minaan qaba avokaadoodha. Kanarraan alaani wanti fayyadamu baby oil asumarratti dabala. Oliiviyaa asumarratti dabalee nanoo isa ho'isuu jechuudha. Nanoo isa naasanii jedhu furfurre toon taane labbisa jedhu sana ho'iseetan asittan deebisa. Qodaa isa qibaati isa kana qodaa duraanitti naqadheen yookiin duwwaa yoo lamaan qaba jechuudha ni kana. Kana askis akkanatti galcheen dibadha. Fakkeenya amma yaa fayyadamu fi cufeetamu jedha. Ani gisee baay'ee fayyadamu. Akkanatti saaqeen ishii kana akkanatti saaqeen naasana hin bu'aa jechuudha. Hin dhiibdu waan ta'eef hin bu'aa. Annan cufa akkanatti as keessa galchitanii akkasitti itti fayyadamtu. Ho'isee asuman deebisaa jechuudha. Baay'ee isa gubotoo hin taane ho'isuu bichaa jechuudha. Kan inni afi fayyadamu qibaatii addaa wanta ta'e ani wanta fayyadamu kana qofa jechuudha. Injira ijoollee baay'een baruu dandeessu. Kanuma fayyadama jechuudha. Isumaayyuu baay'een fayyadamu dhugaa dubbachuuf. Innan biyya jiru qibaatii baay'een hin danda'u miti hin beektu. Garuu ani achitti dhugauma. Nanisti shuwarra addaa bakka kanuma xiqqoo jallanan diba gisee baay'ee immoo bishaan roozes dibdanii. Na waan na dibdan tokko jechuudha. Waan dibdan tokko
bishaan ruuzii samman fayyadamtu miti itti bishaan fach gootanii otoo hin taane duubatti jettanii jechuudha. Guyyaa tokko jedhee sitti agarsiisa. Duubatti jettanii masaaj jala masaaj gochuudha. Kan isin barbaachisu gisee hundumaa jechuudha. Bishaan ruuzii yoo fayyadamtan qibaatii sootee akkasuma qibaatii caalatti immoo jala sirriitti masaaj erga gootanii caafii immoo qoqonxortanii mataa noormaali muluu isaa yoo dibdan gaariidha. Na akkasii bishaan hin qaba narraa faffaca'aa jira. Akkuma miidhagdeetti isiniif hin mee isiniin agarsiisa dhugaa jira jechuudha. Kanaaf kana fayyadama. Caalatti bishaan ruuzii fayyadama. Masa amma qibaatii bittanii fayyadamtan sana kana fayyadama. Lammaffaa immoo baay'ee illee qabuusaa hin qaban. Wanti nama kana konkuns minaamin hin jiru garuu ani mataa kootiin gin fayyadamuu sana waggaa lama normaaliin fayyadame. Wanti gargar kutee wanti hin jijjiirre hin jiru. Isa kaan immoo akkamitti akka hojjetamu yaa hojjedhee isiniif dhiyeessa gaaf tokko viidiyoodha. Normaali akka keenyatti ilaa isin kan laaltanii fayyadamaa jirtan kan yooti kan warra adiiti. Amma jarree fayyadamanii akkaatumatti fayyadamanii sa'aatii tokko ofirra tursiisa jedha. Amma yuutuubii isaatti yoo laaltan viidiyoo tokko akkasitti ilaaltu. Sa'aatii tokko mataa keenya isa kanaa miti. Ani sa'aatii 3 gadi takka ofirra godheen hin sobuute sa'aatii 3 gadi ofirra godheen beeku. 3 sin dabarsu yoo natti eewu jedhee malee. 3 ofirra teessiftanii 3 booda miicattu. Caalatti immoo mataan qulqulluu ta'e gaariidha akkuma isaan jedhaniis. So akkasitti fayyadama. Isas viidiyoo tokko isiniifan hojjedha sin jedha. Mee chaanaala koo subscribe godhaa hin dagatina. Search godhaati hunda dandeessu jedha. Search godhaa, subscribe godhaa, like share godhaa ijoolleedhaafis. Barumsas qabaa. Baqa fakkeenyas namaa ta'a. Ani urraan kana bareeseetanii yoo Ameerikaa jirtu maskii kan jedhamtu mucaa sana ishii faanan garaa kutadhee ka'ee dhugaa waaqayyo waggaa lama. Yoo duraas illee omaan jedhu garuu normaali akka ishiin gotu sanatti jijjiirama nan laala'ee ishii faanan ka'ee ture. Now ishiirraan jalqabee anuyyuu isin immoo anarraa fakkeenya godhattee yaada. Bishaanichi akkamitti akka hojjetamu isiniifan hima. Gaafa tokko immoo sirradhee mijaa'ee yeroo dibadhus isaan kana isiniif nan hojjedha guyyaa tokko seeran. Isa mataa kan keenya. Isa kan jiraatiin otoo hin taane isa keenyaatiin normaalii dhugaa jiru mataa koo yeroon tokko fadhe normaalii. Isinitti agarsiisa maal akka ta'e maal akka fakkaatu. Isarraa kaatanii jijjiirama dhuguma qabu moo hin qabu? Mataan koo duraanis jira. So akkasitti fayyadamaan isiniin jedha. Jijjiirama jiru isinis arguu dandeessu. Ammuma itti fayyadamtan arguu dandeessu jechuudha. So itti fayyadama. Wanti itti seeraan yoo itti fayyadamtan wanti isin fayyadne tokko hin jiru. Dhugaa waaqayyo. So akkasitti fayyadama. Isiniin jedha. Hundaafuyyuu. Maatii koo warri hin taane immoo maatii koo ta'a. Chaanaala koo subscribe godhaa. Na jajjabeessaa.